Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya Kelloo miidiyaa irraa odeeffannoon irra farkaa qabnu kunooti. Kaaba Itoophiyaatti haalli bulchiinsa Ahmed mootummaatti laafee jiraachuutu himame. YouTube Hornoof Conversation jedhamu irratti Dr. Ittaan Haftee fi Dr. Milkeessaa Miidhagaa marii taasisaniin muddamni hamaan Ahmed qabatee akka jirutti ibsaniiru. Ahmed akka paarlaamaa irratti dubbate humna ittiin dubbatu hin qabu jedhu namoonni kun. Humni akka paarlaamaa irra taa'amee haasa'ame sanatti ittiin dubbatan hin jiru ka jedhu Dr. Ittaan Haftee amma funyaan isaatti dha'anii dubbadhu jechaan hin jiru jedha. Ahmed akka duraa sanatti hin jiru humni isaa laafaadha akka jedhu namni kun Tigray tuqanii akka ilaalan ibse. Waraanni Abey lafa ji'a 5-6 dura ture hin jiru sigigaateeras jedha. Haala amma jiru kana keessatti sodaa guddaa jala galeera ka jedhu yaada Ittaan Haftee ture. Naannoo Amharaatti lolli guddaan banameera ka jedhu Dr. Ittaan Haftee warri Tigraayis mee waan gootu ilaalla jechaanii jiru jedha. Ahmed gargar qooduu barbaada ka jedhu Dr. Ittaanaan wallabdeen sun jiraatullee namoonni dhuunfaa Abeyyiif bitamanii hojjetan jiraatanis Tigraay keessatti akka naannoo biraadhaa jeneraalonni waraanaa fudhatanii Abeyyitti galu jechuun waan yaadamu miti jechuun Ittaanaan ibse. Naannichatti humna loltuu guddaa humna hidhatee jirtu taa'ee mee waan ati fidduun ilaala jechaanii jira ka jedhu namni kun isa kana Abeyyiin dhiphatee jiru jedha. Duratti naannoo Amhaaraa keessa darbee dhaqee isaaniin sodaachisaa waraana daangaa irra kaa'aa akka ture namni kun ibsuudhaan amma karaan Tigraay dhaqanii sodaachisaniif doorsisan hin jiru jedha. Kanas waan lola faannoo waliin adeemsifamaa jiru irraa Dr. Ittaanaan dubbata. Akka dubbii nama kanaatti kaabni Itoophiyaa harki caalu to'annaa Abey jalaa ba'eera. Dr. Milkeessaa Miidhagaa gama isaatiin Ahmed akka duraa sanatti naannoo Tigraay marsee beelessuu hin danda'u jedha. Humnoonni Tigraay amma balbala ittiin nyaata argatan banatariinuu ka jedhu Dr. Milkeessaan Abey amma lafa dhaquu hin qabu jedheera. Humnoonni mormitoota naannichaa guutummaatti Abeyyiin lolaa jiraachuu Dr. Milkeessaan dubbata. Ahmed sangaafilee hunda boorratee hunda jifatee hunda nyaatudha ka jedhu Dr. Milkeessaan qaamolee hundaan wal lolee jiraachuu Ahmed ibsa. Kanaafis yeroo ammaa kanatti akka gaanfa Afrikaatti iyyuu Abey biyya lola irraa hin qabne hin qabu jedha. Haalli kun garuu qormaata olaanaa itti ta'uu isaa caqasa. Balaa waraanaa guddaa itti affeeruu isaa fi muddamamaa keessa galchuu isaa Dr. Milkeessaan ibseera. Odeessa keenya itti aanuun Jaawar Mohaammad dhimma butamuu barattoota yuunivarsiitii waggootaan duraa irratti warra mootummaa qeequu jabeesse. Namni siyaasaa Jaawar Mohaammad dhimma butamuu barattoota yuunivarsiitii Dambidoolloof waggoota dura ture irratti yaada isaa fuula Facebook irratti haalaan qoodaa jira. Barreeffama lama nan kooban jedhee katabe kanaan waan tilmaame akka hubatamuu qabutti barreesseera. Dubbii barattoota Dambidoolloo butamanii deebitee dhuftee ilaalchisee yaada gamaa gamanaa darbamaa jiran qalbeeffadheen hordofaa ture jedha Jawar. Dubbii kanarratti namoota bifa lamatu atakaaroo keessa ture ka jedhu namni kun gareen lamaan kun warra dhugumaan saba isaaniitiif quuqamanii ofirraa ittisuuf carraaqan sabboontota Oromoo fi sabboontota Amhaaraa akkasumas gareen lammataa ammoo luuxe seentota atakaaroo gama lamaanii daran ho'isuuf ergamaan socho'anidha jedha. Mee waan tokkoof gaafadhaa ka jedhu namni kun mootummaan kantiibaa dubbiin butamuu barattootaa Dambidoolloo kun asbaat shaneetu raawwate jechuuf ofumaa ho'isaa turan amma maaf faallaasanii tattaafatan jechuun gaaffii yaada isaa ibsata. Deebiin ifaa barka jedhu barreeffamichi gaafa duraa jechuun bara 2019 haga 2020 shaneetu raawwate jechuun hawaasa Amhaaraa dallansiisanii of cinaa hiriirsuun humnoota Oromoo haleeluuf guusa baafachuuf fayyadamanii jedha. Har'a ammoo taateedhuma sanas baasanii Oromoo guusa baafatanii humnoota Amhaaraa irratti duuluuf fayyadamuu fedhanii jechuun namni siyaasaa kun yaada isaa ibsa. Deeggartoonni sirnichaa mee qondaalota olaanoo gaaffilee armaan gadii gaafadhaa akka jedhu Jaawar taateen butamuu barattoota yuunivarsiitii Dambidoolloo sun dhuguma raawwateera yoo raawwatame eenyuun raawwatame akka biiroon nageenya Oromiyaa dura jechuun amajji bara 2020 jedhetti shaneedhaan immoo akka muummichi ministeera Itoophiyaa boodarra guraandhala bara 2020 dubbate san Abey akka raawwateen beekamuu jedha. Itti fufees moo akka Maarshaal Biraanuun dhiyeenya onkoloolessa bara 2024 jedhan faannoo maqaa Caalaa jedhamuun waamamutu butee ka jedhu Jaawar Mohaammad amma qorannoon dubbiisanii maalirra geesse miskiinan yakka kanaan himatamanii ragaa maleetti waggoota 12 itti murame waggoota 5 mana hidhaatti dararamaa turanii manni murtii jibbaataa bilisa baaseef beenyaan kaffalame jira jechuun barruu isaatiin gaafata. Dabalataanis wanti dhoksitan yoo hin jiraanne dhugaan akka baatu yoo barbaaddan mucayyoo miidhaan irra ga'ee jettee san dabalatee dubbiin Dambidoolloo sun eessaa kaatee eessa akka geesse uummanni akka beekuuf qaamolee mirga namoomaa fi miidiyaaleen walabaa bilisaan akka qoratan
haala mijeessaa jechuun ergaa isaa dabarfateera. Oduu keenyatti aanuun ministeerri barnootaa ragaa barnootaa Burtukaan Tamasgeen ifa taasise. Ministeerri barnootaa Burtukaan Tamasgeen bara 2012 barattuu kutaa 12ffaa akka turte ibse. Qormaanni biyyaalessaa guraandhala 29 hanga bitootessa 2 bara 2013tti sababa weerara COVID-19 addunyaatiin akka kennamu taasifamuu yaadachiise. Kanuma waliin barattuun kun naannoo Amhara godina Goojjam Bahaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Mooxaa jedhamutti qormaata fudhachuun qabxii 392 galmeessite. Bara barnootaa 2013 Yuunivarsiitii Haramayyaatti ramadamtee jedha. Haa ta'u malee Yuunivarsiitiitti ramadamtee akka hin deemnee fi hin galmoofnes ibse. Magaalaa Hawaasaa deemtee sagantaa ekstenshinii galmaa'uun sagantaa digirii jalqabaa Yuunivarsiitii Hawaasaa kutaa barnootaa akkaawuntiingii fi faayinaansii hordofaa turtee jedha. Barnoota ishee osoo hin xumuriin addaan kutuu ragaa Yuunivarsiitii Hawaasaa irraa argame akka mul'isu ibse. Faallaa kanaatiin sagantaa televezyiinii EBS irratti tamsa'e keessatti osoo gara Yuunivarsiitii Haromayyaa deemtu barattuu biraa otoobisiidhaan gara Yuunivarsiitii Dambidoollootti imalaa turte waliin wal arguun imala ishee gara Yuunivarsiitii Haromayyaa haqxee gara Dambidoolloo imaltee Yuunivarsiitii Dambidoollootti barachuuf galmoofte ka jedhu dogoggoradhaa jedhe. Hojimaanni akka kanaa hin jiru jechuunis ragaa barnootaa ishee ifoomseera. Oduu keenya birootiin daangaa naannolee kibba Itoophiyaa fi Oromiyaatti haleellaa fi ajjeechaa hidhattootaan raawwatamu furuuf mariin gaggeeffame. Daangaa naannolee kibba Itoophiyaa fi Oromiyaatti haleellaa fi ajjeechaa hidhattootaan raawwatamu hundeerraa furuuf mariin bulchitoota godinaalee Gujii Lixaa, Kooree fi Burjii hirmaachise kaleessa bitootessa 27 bara 2025 gaggeeffamuu isaa maddee oduu kanaa Addis Istaandard gabaase. Haaluma kanaan sababa rakkoo nageenyaa daangaa naannolee kibba Itoophiyaa fi Oromiyaatti mudatuuf daandiin naannolee lamaan wal quunnamsiisu yeroo dheeraaf erga addaan citee booda konkolaattota fe'umsaa banaa akka ta'u murteerra gahamuu isaa ibsameera. Daandiin Kellee Diillaa tajaajila idileef banaa akka ta'u kan walii galame marii hooggantoota godinaa fi aanaalee wal daangessan akkasumas hawaasa gama lamaan irraa filataman gidduutti taasifameen ta'uu komishiniin godinaa Kooree beeksiseera. Hirmaattonni marichaa daangaa naannolee kibba Itoophiyaa fi Oromiyaatti sochii hawaas dinagdee akka hin gufanne taasisuuf hojiin nagaa ijaaruu qindoominaan hojjechuu barbaachisaa ta'uu eerameera. Dabalataan fedhii waloo nagaa fi misoomaaf qaban ibsuun waldhabdeen walitti bu'iinsaa kaasuu akka dhaabbatuu fi seera yakkaa gurmaa'e irratti ba'u cimsee akka hojiirra oolu gaafataniiru. Hoogganaan biiroo nageenyaa fi tasgabbii naannoo kibba Itoophiyaa obbo Waganee Busunee waltajjii marii kana irratti haasawaa taasisaniin daandii Kellee Diillaa geejjiba fe'umsaaf banuun walquunnamtii fi misooma dinagdee naannolee lamaanii guddisuuf murteessaa ta'uu dubbatan. Itti dabaluudhaan dhimmoota mariidhaan irratti walii galame hojiirra oolchuudhaan caasaan hundi naannoo bilisaa fi giddu galeessa ta'e kan hojiin nageenyaa qindoomina qabu hojiirra ooluu danda'u saffisiisuu danda'u qabaa jedhan. Daandii kana irraa akkaataa yeroo hooggansaa caasaa fi qaamota nageenyaa akkasumas raayyaa ittisa biyyaa kaa'een kaleessa irraa eegalee tajaajila geejjibaa fe'umsaaf banaa akka ta'u eeruun seera maleessonni naannoo sanatti namoota ajjeesuu fi qabeenya saamaa jiran maqaa Kooree, Burjii fi Gujiitiin daldala hojjetan gara mana isaaniitti akka deebi'an dhaamaniiru. Akkasumas sochiin farra nageenyaa hariiroo hooggansaa amma eegalame booressuuf hojjechaa jiru waan jiruuf caasaan nageenyaa of eeggannoo gochuu akka qabu ibsaniiru. Bulchaan olaanaa godinaa Kooree obbo Taarraqanyi Baqqalaa gama isaaniin mootummaan nagaa waaraa ijaaruuf kutannoo qabaachuu isaa irra deebi'anii kan ibsan yoo ta'u, bulchitoonni godinaalee biroo waliin hariiroo hawaasaa cimsuu fi nageenya mirkaneessuuf tattaaffii walta'iinsaa gochuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru jechuun maddee oduu kanaa Addis Istaandard gabaasee jira. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irraa of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii keenyaa fi waliin turtii gaarii.